Jaalalli dhugaa qabxii 10 of keessaa qaba. Kan akka jaalalaa jaalatamuu fi faarfamuu ni jira garuu bineensotaa fi allaattis dabalatee hunduu jaalachuu fi jaalatamuu fedha. Jaalalli gammachuu qaba. Seeraan hin qabamu taanaan ammoo gaddaa, kufaatii fi cabiinsa hamilee hamaatti nama geessuu danda'a. Gammachuu guddaatti kan nama geessu jaalala dhugaati. Miidhaa fi hubaatii irraas kan nama tiksu isuma jaalala dhugaati. Kun hunduu kan agarsiisu humni jaalalaa danuu guddaa ta'uu isaati. Egaa jaalalli dhugaa waan akka salphaatti argamu yookiin immoo bira gahamu miti. Namoota baay'ee xiqqaa ta'anidha kanneen jaalala dhugaa kana akka salphaatti badhaafaman. Jaalalli dhugaa walii galuu, kennaa fudhachuu fi wal hubachuu gaafata. Dimshaashumatti jaalalli dhugaa hojii cimaa yookiin dadhabbiin waan argamu yookiin uumamu malee wanta gadi ba'anii horuudhaa hammatanii harkatti qabatanii manatti ol galan miti. Egaa jaalalli dhugaa kun maalidha? Madaalliin isaa hoo akkamitti? Jaalalli dhugaa kan sobaa yookiin immoo kan fakkeessuu irraa akkamitti gargar baasuu hin danda'ama kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa warreen yuutuubii keenya haaraa taatan laayik, sabiskiraayib gochuun waati yuutuubii keenya ta'a isiniin jenna. Marree qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisan 10 tarreessinee jirra. Isinis jaalala keessa jirtan qabxiilee kanneen waliin wal bira qabaatee ilaaladha yookiin immoo madaaladha. Dhugaan immoo dhugaa ta'uu isaa adda baafadhaa isiniin jennaan wajjin tura. Qabxiilee jaalalli tokko dhugaa ta'uu agarsiisan keessaa inni jalqabaa ka jaalalli dhugaa jecha osoo hin taane gochadha. Egaa jaalalli dhugaa haaluma kamiyyuu keessatti waan ati namaaf taatu fi waan namni biroo yookiin immoo namni sunis siif ta'udha. Kanaaf jaalalli dhugaa waan gochaan agarsiistu malee waan afaanin odeessitu akka hin taane quba qabaadhu. Inni lammaffaa mallattoon jaalala dhugaa yookiin immoo jaalala dhugaa ta'uu wantoota agarsiisan keessaa inni lammaffaan jaalala dhugaa nama hinu. Jireenya keessatti walitti aaruun mufannaa fi wal hubachuu dhabuun ni jira. Bakka jaalalli dhugaa jirus kun inuma jira jechuudha. Garuu ammoo bakki jaalala dhugaa jirutti rakkooleen yookiin immoo hirrinni kunniin waan irra deddeebiin mul'atan osoo hin taane waan darbee mul'atanidha jechuudha. Inni sadaffaan jaalalli dhugaan haasawa gaariin madaala. Lafa jaalalli dhugaa jirutti maqaa wal balleessuu fi walii yakkuun hin jiru. Yoo haasoftu jechoota kee akkanatti fakkaatutti yookiin immoo akka amantaa kootitti yookiin immoo akka yaada kootitti jedhutti dhimma ba'uuf yaali. Sababni isaas waan dhibbaan dhibbatti hin beekne nama irratti fe'uun hin barbaachisu waan ta'eef. Jechaa fi shakkiidhaan wal hadheessuun ganda jaalalli dhugaa jirutti hin heddummatu waan ta'eef. Inni afuraffaan jaalalli dhugaa waan jaalannu akka wareegnuuf nu hin gaafatu. Kana jechuun jaalala dhugaa waan jaalannu maatii, hiriyaa fi fira keenya akka dhabnu yookiin immoo gargar baanu hin hayyamu jechuudha. Inumaayyuu namni wantoota jaalattuun gargar si baasuuf carraaqu jaalala dhugaasiif akka hin qabne hubachuu qabda jechuudha. Jaalalli kee madaalawaa ta'uu qaba gama hundaanu. Namni jaalala dhugaasiif qabu ammoo kana irratti jajjabeessaa jechuudha. Mallattoolee jaalala dhugaa ta'an keessaa inni shanaffaan jaalala dhugaa nama jaalattuu fi kanneen biroo gargar baasuu irratti ni hundaa'a. Kana jechuun maatii fi fira jibbuu jechuu miti. Namni ati jaalattu hunda irraa akka jaalattu yeroo keessa waliin galaafattu bakka kamiyyuu jiraattu akka yaadattu sirraa eega. Kana hir'isuun keessumattuu yoo walirratti kuufame balaa inni fiduu malu guddaadha jechuudha. Mallattoolee jaalala dhugaa ta'an keessaa inni ja'affaan waa'ila gaarii harkatti galfachuuf dursii nama gaarii ta'e. Kana jechuun nama kaayyoo qabu dhimma isaa to'atuu fi waan barbaadu harkatti galfachuuf carraaqu ta'uun jaalala barbaaddu argachuufis ta'e kan harkaa qabdu cimsachuuf si gargaara jechuudha. Gufuuleen jireenya fi jaalala bakka hedduutti rukutaniiru taanaan bu'uura rakkoo sanaa sakatta'eeti gara fuulduraatti waan fooyya'insa qabu hojjechuu irratti fuulleeffadhu. Inni torbaffaan jaalala dhugaa daangaa jireenyaa keessaa nama sochoosa. Fakkeenyaaf maaliif jiraatta? Maal qabachuu fi horachuu feeta? Maal jibbita yookiin ammoo waa'illi kee maal akka hin goone barbaadda? Gaafilee kana fakkaatan yookiin ammoo waan jaalattuu fi jibbitu ifatti gargar baasi. Namni wajjin jiraatan walitti iyyaa mataa wal dhukkubsaa jiraachuun jiruu hin taatu. Durumaa kaasitii yoo rakkoon uumame moromteen ala nagahee yookiin ammoo deeme jechuu danda'u qabdu. Kana jechuun rakkoo xiqqoosu guddiftee fudhachuun gargar ba'uu osoo hin taane wanti yookiin ammoo dogongorri uumamu tokko kan hireen lammaffaa yookiin ammoo sadaffaa kennamuuf akka hin taane gargar baasuu yookiin ammoo beekuu qabda jechuudha jalqabumarra. Sababni isaas hanga barbaachisu ol obsuun obsobuu yookiin ammoo nama murtee ta'uu dadhabuu kee calaqqisiisa waan ta'eef jechuudha. Inni saddeettaffaan jaalalli dhugaa kaayyoo fi kaka'umsaan guutamuu qaba. Akka nama dhuunfattis ta'e akka walootti namoonni wal jaalatan yaada fi karoora isaanii bakkaan gahuu irratti wal deeggaruun alatti furmaata biroo hin qaban jechuudha. Kanaaf waan waa'illi kee jireenya kee keessatti fedhu gargar baasii hubadhu. Akkasumas ammoo deeggarsaan bira dhaabbachuu qabda jechuudha.
Mallattoolee jaalalli tokko jaalala dhugaa ta'uu ibsan keessaa inni saglaffaan qaba. Jaalalli dhugaa miidhamaa of godhanii of kaayuu yookiin immoo of fakkeessuu hin fedhu. Waan uumame hundarratti to'annaa hin qabu yookiin immoo to'annaa kootiin ala ta'e jechuu dhiisa. Irra jireessi waan uumamu hayyama keetiin alatti hin uumamu waan ta'eef jechuudha. Hirrinaa fi rakkina qabdu hundaaf sababa tarreessuu dhiisiti itti gaafatamummaa fudhadhuuti akkamittiin akka fuulduratti tarkaanfachuu qabdu irratti jabaadhu hojjedhu. Jireenya kee irratti shufeera ta'e. Mallattoolee jaalala dhugaa keessaa inni kurnaffaa fi inni dhumaan kaayyoof jiraadhu. Kana jechuun maal akka barbaaddu ifatti beeki. Of fooyyessuuf maal bifa fooyya'insa qabuun hojjechuu akka qabdu beeki. Jaalalli dhugaa waan waloo qofa osoo hin taane kan dhuunfatis. Jaalalli dhugaa yoo kopummaan si barbaachise siif hayyamu. Akka ofitti haasoftuu fi ofiin mari'attuuf haala siif mijeessa malee bifa kamiiniyyuu daangaa sitti hin ta'uu jechuudha. Egaa mallattooleen jaalalli tokko jaalala dhugaa ta'uu ibsan keessaa kanneen muraasni kana fakkaatu. Maarree ammas warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan like subscribe gochuu maatii yuutuubii keenyaa taasisan hin jenna. Horaa bulaa.